Kutaa afuraffaa seenaa Amaanu'eel Amoos. Yoo yaashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guutee nagaa fararii waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kanaan dura seenaa Amaanu'eel Amoos kutaa 1, kutaa 2 fi sadaffaa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kunoo kutaa afuraffaa isiniif dhiyeessuudhaaf jenna. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Subscribe gochuudhaan YouTube kanatti makamaa isiniin jenna. Akkasumas like, comment fi share gochuu hin dagatinaa. Video kana yeroo eegaltan like gochuudhaan eegalaa isiniin jenna. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Laaboraatooriiwwan lafa jala magaalaa Leegositti torban tokko taa'een booda gara bishaan laga Abbayyaatti deebi'e. Achittillee haga ji'a 2 tureen booda maal akka hojjetamu laaboraatooriin hundumaa ilaaluuf achuma ture. Namoonni saayinsii adda addaa jabinaan waan addaa yoo isaan hojjetan argeen wantoonni isaan hojjetan wantoota baay'ee babbareedoo nama hawwatan kan akka konkolaataa fi meeshaalee waraanaa adda addaa kan ittiin addunyaa to'atan hojjechuu ture. Achiin booda gara kutaa karooraatti deemeen yoon achi ga'u uffata shittoowwan qalama qeensaa wantootni shamarran hidhii isaaniitii fi fuula isaaniitti dibatan adda addaa akkasumas oomishaalee adda addaan achitti arge. Wantootni kunniin hundi kan karooraan qophaa'anii fi dubartootni uffattoota qullaa isaanii mul'isu kanneen uffatanii dibatoota kanneen dibatanii dhiirotaan daandii waaqayyoo irraa gorsuuf yookaan dogoggorsiisuuf ture. Kan biraas meeshaalee elektirooniksii, kompiitaraa fi moobaayilota adda addaan arge. Ammallee dabalataan namni tokko yoo gooftaa Yesuusitti amanuuf bakkaa fi eenyummaa isaa kan agarsiisu meeshaalee akka televiiziyoona fakkaatu tokkon arge. Meeshaa sana keessatti eenyu akka dhugaan keessi isaa jijjiirame gara mana waaqaa deeme waaqessuuf tajaajiluu fi sobaan fakkeessuun waaqessuu fi tajaajiluun adda baasuu akka danda'amuun arge. Achiin booda laaboraatoorii keessaa baanee gara kutaa dukkanaa fi itti waa gogsanii deeme. Kutaa dukkanaan kun kutaa namni ajaja isaaniitiif tole jedhee hin ajajamne kutaa itti ajjeefamudha. Yoo ajjeefamus jalqaba dhiigni isaa waraabamee dhumeen booda gara kutaa mootoraatti kennama. Sana booda namichi kutaa mootoraa keessatti hojjetu sun foon yookaan qaama namaa dhiigni keessaa xuuxamee dhufe sana daakee booda gara kutaa gogfamuutii fi kutaa kuusaa daakuutti dabarfama. Kutaa kuufama sanaa keessatti walitti qabameen booda namoonni qoricha aadaa barbaacha yoo dhufan ashagamee paakd ta'ee kennamaaf. Kutaa kana keessatti wantoota biraa adda addaa dubbachuuf namatti ulfaatu baay'eetu jira. Anis keessa kiyyatti Luusiferiin arguudhaaf fi yaadus haga ammaatti garuu isa arguudhaaf ga'umsa hin arganne. Macaafni qulqulluun Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti diiyaabiloos inni sobaadha kan nama sobuu inni hatuudhaa fi qaluudhaaf balleessuudhaaf malee waan biraatiif hin dhufu ani garuu jireenya akkasiniif ta'uuf akka isiniif baay'atuuf hin dhufee jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Gara magaalaa Leegos deebi'een booda hojii kiyya cimsee itti fufe. Torban 2 booda gara bishaan galaanaatti deebi'een sana booda mootittiin dukkanaa kan maqaan ishee Xeeruufaa Nigist jedhamtu hojii jalqabaa jettee waan ani hojjedhu qabu safartee natti kennite. Gara magaalaa keessa jiraadhutti deebi'ee ogeessa yaalaa kan aadaa kan ture obboleessa abbaa kiyya akka ajjeesuuf na ajajan. Yoon sababa isaanitti himtee na amansiisuu barbaaddu ajjeefamuu haadhaa fi abbaa kiyyaatiif sababni isaa isa akka ture natti himte. Akkuma isheen ajajanaaf kennitetti namicha ajjeesuuf deemeen garuu namicha ajjeesuuf ajajni yoo kennamu yeroo jalqabaatiif waan ta'eef baay'ee sodaadheen osoo hin ajjeesiin qoricha isaa hunda harkaa balleesseen deebi'e. Garuu yoon deebi'ee gabaasa dhiyeessuuf guddaan loltee akkas naan jette. Anaaf ajajamuu dhiisuun kee dhumni isaa du'a ture. Garuu ani baay'ee waan si jaalladhuuf ajaja biraan siif kenna. Oluma keessaan sana abbaa kee ajjeesuutti obboleessa abbaa kee kan gargaaraan jaarsolii 2 jiru isaan ajjeesiti kottuu naan jette. Akkuma naan jette sana deemeen jaarsolii 2 sana ajjeeseen dhiiga isaanii waraabee geesseef. Sana booda humna addaa na keessaa mul'achuu jalqabe. Fakkeenyaaf shamarritti dura fuudhuuf gaafadhee na deddee fuula ishee yeroo tokkoon balleessuu hin danda'a. Waan kana caaluunis namoota akka barbaadetti miidhuu hin danda'a. Achiin gara magaalaa Leegositti deebi'een gaaf tokko durba Niinaa jedhamtu tokko waliin wal argee isheenis intala baay'ee bareeddu turte.
Garuu jireenyi ishee jireenya bishaan galaana keessatti hafuurota hamoota waliin ture. Isheen tajaajiltuu cimtuu mootittii dukkanaa Xereefwaa Nigist kan taatee fi baay'ee nama amala suukkanneessaa qabdu turte. Kiristaanotas akka malee kan jibbituu fi haga dhumaatti isaan balleessuuf kan qophooftee turte. Niinaan jalqaba mootittii dukkanaatiin argamtee gara kiyya akka dhufte bareen achiin wal qabannee gara bishaan galaanaatti seenne. Achittis Luusfer wajjin walga'ii akka qabnu bareen walga'ii kana irratti qajeelfamoota asiin gadi Luusfer nuuf kenne. Waldaa kiristaanaatti namoota hin amanne hin tuqinaa. Warri isin balleessitan warra sirriitti amantii gooftaa isaanii qabanii qofaadha nuun jedhan. Nu keessaa tokko harka baasee maaliif warra kaanis dhiisuun barbaachise hundumaa walumaan osoo balleessine hoo jedhee gaafate. Innis isaan hojii keenyaaf nu gargaaruu namoonni akka bakka sana hin seenneef gufuu ta'an jedhee. Yaa nama na dhaggeeffachaa jirtu qalbeeffadhu. Ati jireenya kamii jiraachaa jirta? Jireenya wal makaa kan Waaqa hin gammachiisne jiraachaa jirta taanaan namoota gara gooftaa silaa dhufuuf jiran seexanni gufuu godhee akkasitti fayyadamaa jiru beeki. Akkamitti yoo jettee ati kiristaana taatee yoo cubbuu adda addaa ifatti sodaa malee hojjettee yeroo namni si argu namni silaa si ilaalee gara Yesuusiin dhufuuf jiru sun jireenya kee kana argee isaanuun irraa homaan jijjiirama hin qabanii jireenyuma nuti keessa jirru kana jiraachaa jiru. Maqumaan qofa kiristaana ofiin jedhu malee jedhee gara gooftaa dhufuu dhiisa. Hubadhu gooftaan nama silaa gara kiyya dhufuuf jiru dogongorsuu irraa yookaan gufuutti ta'uu irraa abbichisuun dhagaa daakuu itti fe'ame gara qileetti darbatamuu wayyaa isa jedhe barsiisa qabadhu. Kanaafuu yeroo itti hin kennin ammuma araara kadhadhuutii qalbii kee jijjiirradhu dhiiga Yesuusiitiin ofii kee qulqulleessiitii jireenya akkasii keessaa ba'i. Waaqayyoo dhugaaf hafuuraan kan ta'e kana dhugaaf hafuuraan isa waaqessi isaaf sagadi. Isaaf galata dhugaa gashi. Fakkeenyummaa gaariin jireenya kiristaanummaa agarsiisi. Namoonni Kiristoos Yesuus jireenya keetiirraa haa argan. Jireenyi kee kan namatti gufuu ta'uu osoo hin ta'in kan namoota gara gooftaatti harkisu akka ta'uuf jabaadhu. Seexanni sababii of jajuu fi soba isaatiin waan gatameef jecha aarii guddaa waan qabuuf mootummaa Waaqaa jedhee hin waamu. Waamuus hin danda'u. Bakka sana qofaa jedha. Ittuma fufee warra bifa waaqeffannaa qaban garuu kan humna Waaqaa mormatan akka hin tuqne nu ajaje. Maaliif jennaan isaan akkuma kootti jiru jedhee deebiseef. Kanaafuu kan cimsinee loluu qabnu warra dhugaan gooftaa Yesuus jaallataniif hordofan qofa akka ta'e yeroon bara dhumaa baay'ee gabaabbachaa akka jiru nutti hime. Cimsinee isaan loluun akka jiru nutti hime. Hubadhaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti isin kan samii keessa jirtan baga gammaddan warra lafaaf qilee keessa jirtaniif garuu wayyoo diiyaabiloos yeroo gabaabaa akka isaaf hafe beekamuu fi guddaan gara keessan baheeraa ittiin seexanni yeroo gara ibidda bara baraatti gatamuu akka dhiyaate waan beekeef eenyutu badee eenyutu hafa jechuudhaaf namoota baay'ee maloota adda addaatiin gara isaatti deebisaa jira. Kana qalbeeffachuunis waaqayyotti maxxanuun gooftaatti amantii dhugaatiin jiraachuun furmaata filannoo biraa hin qabnedha. Ammallee nu keessaa tokko akkas jedhee gaafate. Waaqayyoo ilmaan namootaa fayyisuuf nama tokko samiirraa ergeeraa jedhe. Jennaan seexanni rifate aaree eenyu inni jedhee gaafate. Miseensa keenya keessaa tokko Yesuus jedhee deebise. Yoo maqaan Yesuus jedhamu waamamu hamma hundumtuu keenya rifannutti seexanichi Luusfer bakka irra taa'e teessuusaa sanirraa lafa dha'ee hin kufe. Yesuus hundumaa irratti gooftaadha. Achiin Luusfer bakka kufee sanii akkuma ta'ee ka'ee duuba namicha maqaa Yesuus waame sanaan lubbuun jiraachuuf yoo barbaadde lammata akkana jettee maqaa nama sanaa waamtee beekadhu jedhee cimsee akeekkachiise. Dhuguma maqaa gooftaa Yesuusiif humni hundumtuu in jilbeenfata. Luusfer illee dabalatee kanumaaf macaafni qulqulluun jilbi hundumtuu isaaf jilbeenfataa gooftummaa isaas dhugaanii ba'aa fi kan jedhu. Kanaaf kana booda abdii kutachuu keenya argee Luusfer nu jajjabeessuu jalqabe. Turtii muraasaan booda inni addunyaa kana irratti guutummaatti akka bituuf gaafa sanaa nus warra aangoo olaanaa qaban godhee mootummaa isaa irratti akka shuumu waadaa nuuf seene.
Itti aanes ilmi namaa waan babbareedaa bilicicii foon gammachiisu baay'ee waan jaallatuuf wanneen kanneen oomishuudhaan harka isaatti galchuun kadhannaaf dubbii sagalee waaqayyootiif akkasumas waldaa deemee waaqessuuf tajaajiluu akka yeroo hin arganne gochuun itti cimse. Itti cimsinee keessattuu namoota karaa gooftaarraa gorsuuf maloota sadiin ilmi namaa baay'ee barbaadu kanatti fayyadamna. Tokkoffaa qabeenyatti yookaan qarshiitti fayyadamuun, lammaffaa ulfina biyya lafaa akka barbaadaniif akka argatan gochuun, sadaffaa sagaagalaan yookaan ejjaan kana jechuun dubartootaan dhiirota koffisuu, dhiirotaan immoo dubartoota koffisuu, karaa waaqarraa gorsuu. Ajaja kanaan duuba walgeechi xumuramee turtiin keenya Luusifeer waliin kan jalqabe kana fakkaata ture. Kanaan booda walgii baay'ee ergii goonee booddee yoo achii baanu mootittiin dukkanaa Xereefwaa Nigist gara mana isheetti na affeertee achittis daakuu foon namaa waan biraatiin wal maktee miillaaf harka kiyyatti jigsitee wanneen kunneen lamaanuu hiika mataa isaanii qabu. Inni miillaa kun waan namni waa'ee kiyya yaadu akka beekuuf kan na gargaaru akkasumas nama cimaa yeroo fedhetti gara dubartii gara bineensota adda addaa akka simbirroota hantuuta adurree naachaa fi kanneen kana fakkaatan akkan of jijjiiruuf kan na gargaaran yoo ta'u inni harkaa immoo waan kamiyyuu balleessuuf kan humna naaf kennu yookaan na dandeessisuu ture. Achiin booda gara laaboraatooriitti na geessitee teeleeskooppii, televezyiinii fi viidiyoo adda addaa naaf kennitee meeshaaleen kunneen meeshaalee ciccimoo namoota gara waldaa kiristaanaatti deeman hundumaa adda baasee kan mul'isu ture. Eenyu akka dhugaan waaqessuu fi hin waaqessine adda baasuuf nu gargaara ture. Dhumarrattis kan waliin hojjetan shamarran 16 naaf kennitee isaan keessaas Niinaan tokko turte. Kana hundumaa booda humna addaa dabaladheen gara magaalaa Leegositti deebi'e. Seenaa dhugaan kan Amaanu'eel Amoos kutaa 5ffaan yeroo itti aanutti isiniif dhiyaata. Agarsiistuu nagaan tura.